Duli halella daqiiqan dura gara taarenitti imalamu Associated Press Politikoon gabaasan Israa'elii fi Iraan waraana guddaatti seenuun dhagaamee jira. Waliigalteen marsaa jaffaa buufata niikilaraaf dhimma atoomii Iraan irratti taasifame erga Doonaald Tiraampiin dhaabbateef adda citeen asitti biyyoonni Arabaa hedduun dhiphachuu irratti argaman. Kuwait, Qaatarii fi akkasumas Baagdaad Iraaq tarii yoo buufata dirree xiyyaaraa Ameerikaan itti fayyadamtu taate dubbiin dheekkamsaaf akeekkachiisa taareen irraa kenname cimaa ta'uun wal qabsiise. Oman Muscat dhiphina guddaa keessa seenuu Aljaziiraan gabaase. Pirezidaanti Masuur Pezeshkian Jeneraal Hussein Salaminiif qondaaltonni olaanoon biyyattii hanga Ayatullah Sayyid Ali Al-Khameneitti haleellaan har'a galgala nurratti raawwatamu kan Israa'elootaaf dhabamaa jechuun dhagame keessa beektonni iccitii gurguddoo saatalaayitiin odeeffatan. Iraan niikilerii 10 guutummaatti feesifteetiin qiqqiriphisuu hin oolle kan jedhan Ameerikaan immoo gurra duuchutu himamaatii jira. Waraanni Iraanii fi Israa'el haleellaawwan gurguddoo buufata gamaa gamanaa irratti raawwatamu gidduu galeessaa keessatti gire Gaazaas duuchuu dandahaman xiinxaltoota warra dhiyaatiin. Kun sagalee mujaahidoota CTN waxabajjii 12 kamisa galgalaati. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu sinin jennee jirra. Caayaa News Technologyidhaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun nutti dabalama. Akkasumas maamiltoonni keenya qaqqaaliin abbuugduu qubaasan tuquun jaalachuun walii qoqqooduun yaada qabdan sanduuqa banaa keessatti No War Free Palestine Free Civilians jechuun eegalan. الشأن الداخلي الإسرائيلي قال وزير الإسكان والبناء في حكومة نتنياهو إسحاق الدولية للطاقة الذرية الذي أصدر قراراً بعدم امتثال إيران طار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما اومده و منتقل شده و اسناد دیگری ולראשי ארגון הטרור החותי בתימן. לא תהיה חסינות לאיש, נרדוף ונצוד. اگر نرسه به ما درگیری تحمیل بشه قطعاً تلف. فيديو نشرته القناة ال15 الإسرائيلية خروج مقاتل فلسطيني من مبنى تعرض للقصف الإيراني. طهران ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إذا اندلع صراع كما يشاءون. هذا هو الموقف العقدي للمرشد. يقولون لنا هذا وقد اتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد. هناك ما يقول ليست كل الأرض العربية موعدا. حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني إن العدو يهدد بلادنا في بعض الأوقات. كتاوان ليبيا تريبولي بنغازي فاكسماس ألجيريا تونس راكاسي هنگا مصر تبيوتا عربا إدلا الدنيا را هنگا رات غازا دغن دغن غورا كينيو بولي وان كينيو سينا ألكساف إدتو بولوما قبنوف akkamitti rafna Gaazaa baraaru duulli jedhu keessattu Global March jechuun idila addunyaarraa hawaasni miliyoonotaan lakkaa'aman gara raafaatti qajeelaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasan. Mootummaan Israa'el qaamni hidhate kanneen keessa jiraannan haleellaa raawwatu beeksuun duula kana kan qindeessee fi intifaadaa deebisuuf deeman jechuun Israa'el kaat ibsa baasuun Masrii akeekkachiisan. Kaayiroon karaa ministeera Dameelaa Badrii Abdul Haatiitiin deeggarsi namoomaa Filisxeemotarraa cituuf ummanni kun birmate kan jedhu ta'us galoo galaana idila addunyaa hanga Xaaliyaan irraa kaasee karaa qaxxaamuruun Gaazaaf dirmannaan taasisu nyaattee bultoota biyyoota Arabaa hedduu dammaqsuutu dhagama. Afaan isaaniitiin kaleessa galgala kan dubbatan pirezidaantiin Jiwushootaaf Ameerikaa bulchu Doonaald Tiraamp waraanni Gaazaa amma booda ni dhaabbata jedhus haleellaan gurguddaan kutaa kaaniinus Beeytul Al-Ahyaa Gaazaa bahaatu fahaa fi kaaniinusitti haleellaa cimaa walmaddii birgeedii Alaksaal Quddus loltoota Israa'el irratti fudhataniin yoo diqqaate loltoonni Israa'el 14 cicit jechuu Associated Press Al-Arabii TV'n gabaasan. Mirkabaan taankonni Israa'el barbadaanii baajata waggaa tokko dhabuun keessattuu sirna Iron Dome Iron City fi Technology Defense warra qolannaa misaayilota hawtiif humnoota Iraaqii fi Iraan irraa dhufaniin baajanni guddaan waraanaa hidhimuuti himama. Hiriirri guddaan wal dhibdee keessoo Keniseetii fi Shimbeet gidduutti argame.
Benjamin Netanyahu waraanni akkan kaaneef Iraan wajjii wal haleeluu hin barbaannu jedhan ministeerri kaadhimamaa kan Israa'eelota Yair Lapid tarkaanfiin Benjamin Netanyahu kutaawwan Libaanos, Siiriyaa fi Gaazaa irratti fudhachaa jiru Israa'el burkuteessuuf diinagdeen guutummaan guutuutti dhidhimsu daldalli kaampaaniilee Israa'el biyyoota baha gidduu galeessaa keessatti dhaabachuuf Qatar madda gurguddoo bittaa meeshaawwan waraanaa kan Israa'eliif taate adda cituun wal qabsise galoon galaana Hawtii Yamanootaatiin qarqabamuun Ameerikaa fi Israa'el gaaffii jala galuuti himama. Guyyaa dheengaddaa ture gabaasni keenya kan isin ga'an tarkaanfii Gaazaa irratti fudhatamaa jiru weerara West Baankii wal qabsise biyyoonni gurguddoon Awurooppaa fi Kanadaa hanga Niwuzilaanditti qoqqobbii jalqaba hanga qondaaltota bebbeekamoo Israa'el Itamir Ben-Gaviriif Bezalel Smotrich irratti qabiyyeen isaanii akkan sochooneef har'ammoo bulchaa Israa'elotarra UK kophatti kaa'uun addunyaa naasisee jira. كان هناك اشتباك ميادة في جباليا ولكن اليوم نتحدث عن الاستراتيجية الكبرى 75% من مساحة القطاع الاحتلال وبالتالي كانت تدور عملية التفاوض. قالت سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية. نشير مشاهدينا لهذه الأخبار العاجلة على الشاشة. إذن بحسب الجبهة إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه المناطق الإسرائيلية. دعني أشير إلى أن هذا الصاروخ الثاني. لم يخرج الوضع الأمني في لوس أنجلوس بعد عن السيطرة. من جهة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تقدما وصفه بالكبير حدث فيما يتعلق بقضية ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن رئيس الوزراء البريطاني الأولى داخل الأراضي الليبية وهي مدينة الزاوية وسط دعم من أهالي المدينة. تضم هذه القافلة أصدر قراراً بعدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية. كتب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الوزير أصدر أمراً للجيش ستستعد لدخول الأراضي المصرية وتضم القافلة التي تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين أكثر من 1000 في الطريق وننتقل إلى Civilians are not allowed. Waraana waggaa tokkoof ji'oota 8tti lakkaa'aman lubbuu Filisxeemotaa akka baala bonaa tarcaasuun hedduuwwan gidiraa fi dararaa dawaa dhabuun hospitaalonni calaafamanii deeggarsi namoomaa hundinuu madda ona bona gogee ta'eetiin egereen Gaazaa yaaddoo gurguddaa hawaasa idilaa addunyaa ta'uun amantii osoo hin filanne namummaa fi dhalli namaa akka namaatti jiraachuu qaban jechuun guutummaa addunyaarraa raaseetii fi hidda utubaa Israa'elotaa nyaatee diinagdee qarqabuun bulchaan Tsiyoonota ammas raafama diinagdee keessa bu'aniif dhaadannoon isaanii daranuu cimeef haleellaan misaa'ilota Tel Aviivitti qarqabaman kallattii hundaan Ameerikaa wayita yaachisee jirutti Filisxeemonni waggaa tokkoof ji'a 8 dhumuun dogongora keenya otoo nuti jirru kaayyoon isaanii nuu gale jechuun gula cancala Geediyoon jechuun bulchaan Tsiyoonota faashistiin Israa'el Benjamin Netanyahu labsee fi haleellaa gurguddaa addaan hin citin Filisxeemota 3,758 akkasumas kanneen 51,000 olitti dabalata madoo ji'a 3 qofa keessatti dabaleef lakkoofsi daataa ministeerri fayyaa baase gara 70,000tti ol siquu dhumaatii Filisxeemota addunyaa yaaddesse biyyoonni gamtaa Awurooppaa Kanadaa, Niwuzilaand, Awustiraaliyaa, Noorweef UK'n qoqqobbii jalqabaa hanga qondaaltota akraarii jibbamantii islaamaaf nagaa addunyaa ta'aniif ummata Gaazaa fixan Itamir Ben-Gavir ministeera kolaaf intelligensii Bezalel Smotrich ministeera faayinaansii Israa'elota har ammoo karaa David Lamitiin paarlamaan UK walitti qabamuun Benjamin Netanyahu gara Awurooppaatti balallii tokko akkan taasifamne jedhu oduu gadda Tel Aviv wayita ta'etti ansaaronni Yamanii haleellaawwan buufata Udaydaa fa'aa akkasumas Raas Iisaa irratti isiin fudhatteef barbadeessiteef miidhaa gurguddaa Israa'el hokkolchiise fudhatuutti himama. Zulfiqaarii fi
baalestiin lammaffaa yookiin hypersonic missile jedhamuun Ben Gurion haleelame eelaatitti dabalame. Abdul Malik Badruddin Alawuti gochi yakka duguggaa sanyummaa ilmaan namaa addaloogiin taasisaa jiran Ameerikaas kan jala hin oolchineef seenaa addunyaa keessatti warra harka dhiigaa jechuun farrajuun abadan yoomillee kan isin haara galfii argattan guyyaa Gaazaan walabummaa labsiteef beekamtii kennitanii fi cunqursaaf irree keessan Gaazaa irraa ol kaaftan jechuu Al Arabii TV'n gabaaseen. Biyyoonni hedduun quuqama namummaaf obbolummaa Liibiyaa, Tiripoolii, Bengaaziif kutaawwan akka Aljeeriyaa, Tuunizii fi kanneen akka Moorishiyaas jedhaman hundarraa wal waamuun ummata Gaazaa kutaawwan dangaa raafaatti dhidhimaa jiraachuun himama. Imala duula March Global jedhamuun addunyaa guutuurraa biyyoota Awurooppaarraa Gaazaa baraaruu duulli jedhu nyaattee bultoota biyyoota Arabaas lafa dammaqseen. تونسيون ليبيون وموريتانيون. ولمواكبة آخر التطورات الخاصة بمسيرة هذه القافلة ينضم إلينا مرحبا بكم وبالمشاهدين لقناة الشروق. سيد روينا، من المفروض أن تكون المحطة الثانية لقافلة كسر الحصار على غزة مدينة مصراتة. هل قبل دقائق منذ لحظات إلى مدينة مصراتة ونحن في المكان المخصص لاستقبال الشفرة السوية تقتضي منا أن نتحرك في هذه الجهة. خامنئي إن الشعب الإيراني يتمتع بالعزيمة والقدرة على مواجهة الأطراف. شعبنا لديه العزيمة والحزم. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال إن بلاده تتحدث مع أمريكا وأوروبا ولن ترضخ. حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني إن العدو يهدد بلادنا في بعض الأوقات لما اصطفت ضد إيران، وهذا ما نشهده اليوم أيضا. وأشار اليمنية تحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من الاستمرار. إيران كرا منستر دمي ألاف بريزدانتي شيتين يكي إسرائيل راوتيف كيستو سينام بركم لما في دمي سدي هنگامات تجرو إسرائيلين غتي أكا كفالچيسوس أكي كتشيسون وايتايم متين وراني قدام برغيدي ألكسان قدوس IDF إسرائيل توجين تايسن لولتوتا إسرائيل قد أفور ريفة تل أبيب ergu Middle East Monitor, Middle East Eye, Political, Financial, Al Arabic, Al Jazeera, Gabasan, Loltoonni Israa'el Birgeedii Golaanii jedhaman kutaa Rafaa, Beetul Aya Gaazaa bahaa tuffaatti har'a dhumatan fiilmii tiraajidii fakkaata. Sinaayiparootaaf RPG Kooriyaa harkaatiin Birgeedii Mujaahidota falmii cimaa dadhabsiisa sa'aatii 8 ol taasise akka Al Arabiif Hindustan Times jedhanitti Birgeediin Alaksaa merkaba Israa'elota jaaf buldorozariif D9 taankota jedhaman dabalate walumaa galatti qabiyyee waraana Israa'el Birgeedii guddaa Golaanii barbadeesse jechuun dhagame. Misaa'ila gaayidid gaadaar jedhamu kan Masriitu kenneef jechuun farrajni Israa'el kaat ministeera raayyaa ittisa Kaayiroo irratti quba qabuutu dhagahama. Haa ta'uutii haleellaan kutaawwan idilaa addunyaa hiriira mormii gurguddaa Gaazaa dhuunfachuuf Israa'el maappii haarawaa baaste waraana lola guddaa Arabaa fi warra dhiyaa kaasuu akka danda'amu gabaasa kana dhageeffanne walitti deebina. أظهر فيديو نشرته القناة ال15 الإسرائيلية خروج مقاتل فلسطيني من مبنى تعرض للقصف بآلية عسكرية إسرائيلية. نشير مشاهدينا لهذه الأخبار العاجلة على الشاشة. إذن بحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى والقدس. دخلت إسرائيل سلاح البحرية في مواجهتها مع جماعة أنصار الله. جلال، هناك عدة أسباب. واحد، أن لديها الوسيلة، يعني أصبح Activists know they likely won't be allowed into Gaza, but for them believe they are doing what governments refuse to, taking a stand against what legal experts and humanitarian. تكرر في لبنان أيضا عندما جاءت شهادات كان مشكوك فيها في البداية عن أن باسم كتائب القسام يقول فيه إن تحذيرا عاجلا لمن يهمه الأمر بأن قوات الاحتلال تحاول. قال الناطق العسكري باسم حركة حماس أبو عبيدة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مكانا
الإسرائيلي المستخدم. إذن هي عملية فيها عدد كبير من القتلى والمصابين، حتى الآن 73% من مساحة القطاع الاحتلال، وبالتالي عرضت سرايا القدس أعلنت أنها ستبقى صامدة في داخل هذه المستشفى. استري رايا اتسا إيران أمير حاجي زدي تركام في قونسلاس تأبو فتورانا مادة ومبا جدو غاليسا كيسا يونايتد ستيت اوف أمريكان قابدو رتي مسائل لكينا تركام في جل كبار ججراني باغداد الرا هنگا كواتر أمان بيوتا كاكويت الرا قونسلاف بوفتا ورانا أمريكان سوچوسا دراتشون إيران همم تمتف وراني چبا جدو غاليسا ديبلوماسين وليغلتي dhimma dhukaaf niikileriidha. Erga Raafaayil Maariyoo Giroozidha. Iraan atomii gurguddaa misaayilota 10 hojjechuuf ga'umsisi mirkanaa'e inuma harkaa qabaachuu akkan oolle ani shakkii qaba. Qondaaltonni rogeeyyii gurguddoof ogeeyyii teeknikaa jarmiyaa mootummoota gamtoomanii kan Iraanitti ergaman iddoowwan isaan hin beeknetu jira jechuuf adeemsi taareen ittiin sossobuun waliigaltee dippiloomaasii fi dhimma qoqqobbiin nurraa ka'u malee nuti dantaa yuuraaniyeemii hin qabnu jedhuuf dhimmi faatuwaa yookiin niikileriin haraama jechuun Ayatullah Ali Alkaamenii deddeebisan. Keessattuu basaasni intelejensiidha kan Ismaa'il Kaatiib ogeessi walii galaa fi itti gaafatamaan damee tikaa Iraanotaa ifa godhaniif dookumentii Raafaayil Maariyoo Girooziidha erganiif teknolojiin odeeffannoo hanga hawaatti Israa'el qabduuf militarii difeensi saksas jedhamuun beekamu hundi harka tahareen gale. Diimonaatti Israa'el dhibbantawan hedduu nikilerii waggoota tolfattee Ameerikaa fi warri dhiyaa irra qabaa turan dubbiin kana wal xiqqeeffatte. Pireezidaant Maasuud Pezekshaan hubadhaa warri dhiyaatis ta'e Awurooppaan nutti dhaadatan tarii haleellaa Israa'el fudhattuuf rakkoon guddaan dhufuuf ittiin gaafatamnu kanatti amantanii Iraan wajjin gara lola seenuu qabdan jechuun dhaadatan. Ministeerri damee alaa Abbaas Araakshiidha. Biyyoonni maadheewwan balallis ta'eeti daandii xiyyaaraa kennaniif obboleewwan keenyas ulee Israa'elotaaf Ameerikaa wajjin ni laboobbamu yookiin akka kaleessa walii galleetti diinni keenya diina keessan jechuun dhaammannoon isaan taasisan. Iraaq Baagdaad irraa qoonsilaan Ameerikaa saffisaan akka bahuuf sababa jedhamaatii jira. Haa ta'uutii Jeneraal Hussein Salamini qondaalli IRGC walii galaadha. Tarkaanfiin biyya tsiyoonota irratti fudhannuuf Ameerikaa irratti fudhannu shakkii tokko malee nutis qophoofne xiqqoomaa fudhatamu. Dhimma kana wal qabsise waliigalteen afaan nagayaatiin godhamu jalqaba tooftaa malee nuti niikilerii hin qabnu. Haa ta'uutii harki nurratti raawwatame taanaan dachaa al-afur Ameerikaas ta'e Israa'el labobbamuu jiran jechuu Aljaziiraan gabaase. الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد التوصل لاتفاق مع إيران وإنهم قريبون للغاية من ذلك، مضيفا أنه لا يريد أن توجه إسرائيل ضربة لإيران بال وبمئات الأمتار عمقا 60 مترا 20 طابق الGPU 57. هذا ما تفتقر إليه إسرائيل. لماذا؟ لأن الطائرة الوحيدة القادرة على حمل هذه القذيفة هي الB2 والمتواجدة بعضها. عبر المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان عن دعم بلاده لإيران في مواصلة التفاوض للتوصل إلى حل يراعي مخاوف. لطالما دعت الصين إلى حل القضية النووية الإيرانية. القواعد الأمريكية في المنطقة إذا اندلع صراع مع واشنطن. للمزيد حول هذا إيجابية، ولكن في حال فشلت وفي حال فرضت الحرب علينا فإن القواعد الأمريكية. Ministeerri damee alaa Chaayinaa Yang Yin tarkaanfiin Iraan irratti fudhatama kan qabneef Chaayinaan Iraan cinaa jiraachuu ifatti labsuun Israa'eliif dhiba jedhamaatii jira. Miidiyaaleen idilaa addunyaa akka jedhanitti tarkaanfiin gadi fageenya keessattuu meetiroota 500 gadi ta'uu bikki awwaalchaaf argama yookiin lookeeshiniif taa'umsi ji'oogiraafii gaarreen keessa ta'uu dhimma nikilerii Iraan warra dhiyaatiifis gama tokkoon bowwoo yeroo jedhamutti adeemsi teeknolojiiwwan xiyyaarota biyuutu jedhamuu fi furguga misaayilota laf jaleedhaa Iraan dhaqqabuu akkaan dandeenye biyyattiiwwan onnatte fakkaachuu ji'oogiraafaroonni fi xiinxaltoonni teeknolojii miidiyaalee akkasumas xiinxaltoonni dhimma waraana keessa beekan wayitti
akka dubbatanitti ammaaf Iraan haleeluu osoo hin ta'in dippiloomaasiin ala biyyattiin nikilarii hedduu hidhachuu dandeessi kan jedhus bowwoo akka ta'e Aljaziiraan gabaasee jira. Haa ta'uutii xiinxaltoonni baha giddu galeessaaf rogeeyyiin istiraateejii damee miidiyaalee waraana baha giddu galeessaa itti dhiyeenyaan hordofan Iraan ammas harki deebiin isiin Israa'elis ta'e maadheewwan waraanaa fi buufata baha giddu galeessaa keessatti Ameerikaan qabdu amma qoonsilaatti tarkaanfiin fudhatamu yaaddoo jabaa akka ta'e peentaagooniifis dhiba guddoo ta'uu fi Israa'el gama isiitiin dhabame malee ani Iraan haleeluun dirqama kiyya kan jedhan bulchaan Tsiyoonota Benjamin Netanyahu qiqqiriphisa eeyyama haasaa marii addaa kan Tiraamp wajjin daqiiqaa 40mootaaf taasiseen wal qabsise Iraan haleelamuu ni dandeessi kan jedhu eeyyama Israa'elii kennuun shariikummaan Israa'el Ameerikaa ammas dhimma Iraan irratti Iraan irree cabsuuf qophaa'uun caba booddee ta'uu danda'aadha. Olaantummaa baha giddu galeessaa keessatti Israa'el dhuunfachiisuuf kan yaalaa jirtu Ameerikaan kisaaraa guddaas qaqqabuu akka danda'us xiinxaluun oolle. Rogeeyyiin siyaasaa akkasumas kanneen miidiyaalee gurguddoo beekamanii fi hamma gaazexeessitoota United States of American abdattutti Iraan ammatti haleelamuun balaa guddaa Israa'elii fi maadheewwan buufata waraana Ameerikaa ta'uu danda'aadha. Waraanni Riippaabilikii Iraanis qophaa'e misaayilonni qarqabamuun himamaatii jira. Keessattuu adeemsa maadheewwan Sooriyaa irraan haleeluuf tarkaanfiiwwan yaalii taasiftus Sooriyaa akeekkachiisu ministeerri damee ala miidiyaaleen gabaasaa jiran. Irna intarnaashinaal gabaasa amma qabatee baheen tarkaanfiin Iraan fudhachuu deemtu daran Tel Aviv yaaddoo akka ta'es madaalli keessa galutu himama. Kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa rabbiitiif Filisxeemotaaf sagalee haa taanu laayik sheer akkasumas haarawaa yoo taatan sabiskiraayib gochuun komentii baay'inaan nu qarqaba. Ajrii keessan rabbiin dachaa haa deebisu. Yaadaaf muraada keessan izni rabbiitiin waan hajamtan hunda harkatti isin haa ta'u. Quuqama rahmatummaa obboleewwan haqaaf haqiiqaa dirqama islaamummaattis ta'e akka namoomatti qabnuuf Filisxeemonni haqa qabu. Addunyaan guutuun haqummaaf dhugaa isaanii arganii amantii osoo hin filatin Filisxeem cinaa dhaabbatan irreen Tsiyoonotaaf shiftoota ni caba. Nageenya addunyaa keenyaaf biyya keenyaaf hunduma keessaniif haa ta'u. Jalalaaf tokkummaan addunyaa waalootiif horaa bula.